Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa Afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitiin Aayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinuu nagaan keenya bakka jirtanitti sinaa dhaqqabu akka mooltan roobii bitootessa 17 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo bitootessa 8 bara 2013 keessummeessaan keessanirraan namoo daandiiti. Kajimmatti hidhamanii turan Mahammad Deeksisoo, Dooktar Wandimmuu Laggasaa fi Barsiisaa Mulugeetaa Shittee manni murtii aanaa magaalaa Jimmaa akka hidhaan gallakkifamu murteessee jira. Garuu ammallee hin hiikamnee jedhu abukaatoon isaanii. Miseensonni mana maree Yuunaayitid Isteets ijoollee soolana umriin hin ga'iin geggeessaa warraa hin qabne heddumminaan karaa Meeksikoo daangaa Yuunaayitid Isteetsitti duudaa jiranitti fala barbaaduudhaaf muddamaa jiru. Gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch dhumaatii torban sanbata dabree lammiilee Itoophiyaa Yemen sa'aatti raawwatameef humnoonni Hutii itti gaafatamuu qabu jedhee jira. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Produuseriin Tamsaasarraa Biraanaayiluu, Tamsaasa Intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti oduuf gara jaallanneettan si dabarsa. Dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kunoo. Kutaa Yuunaayitid Isteets Joorjiyaa keessatti kibxata kaleessaa dhukaasa banameen lubbuun nama 8 darbeef poolisiin kaleessa galgala shakkamaa tokko hidhee jira. Kanneen ajjeefaman 8 keessaa 6 dubartoota biyyootii Eeshiyaati. Ministeerri Dantaalaa Kooriyaa Kibbaa akka jedhutti kanneen ajjeefaman keessaa 4 hidda dhalata biyya sanaa ta'uu beeksise. Itti gaafatamtuun pireesii kan White House Jen Psaki har'a ganama ibsa baasaniin ajjeechaa hamaa kanarratti pireezidaanti Baayideniif eda halkan ibsi kennameefii jira. Kana malees aangawoonni masaraa White House bulchaa magaalaa Atlaantaa waliin wal quunnamaa kan jiran yoo ta'u aangawoonni tika nagaa Ameerikaa yookaan FBI waliinis quba wal qabu. Aangawoonni naannoo balaan sun dhaqqabee jiran akka jedhanitti dubartoota Eeshiyaa 2 dhiiraa fi dubartii adii ta'an 2 kan ajjeefaman yoo ta'u dhiirri biraas madaa'ee jira. San booda dubartoonni hidda dhalata Eeshiyaa 3 iddoo biraatti ajjeefamanii argamu poolisoonni beeksisaniiru. Kooriyaan kaabaa fi Chaayinaan rakkoo jabaa uumaa jiran kan ilaaleen ministiriin ittisaa kan Yuunaayitid Isteets Lloyd Austin akeekkachiisa kennan. Kanas Waashintanii fi michoota biyyootii Eeshiyaa gidduu walitti dhufeenya jiru jajjabeessuuf jecha imala gaggeessaa jiran irratti dubbatan. Austin roobii har'aa ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteets Aantanii Bilinkan waliin Kooriyaa kibbaa ega seenanii booda kana jedhan. Duraan aangawoonni lameen Tookiyoo Jaappaan turan. Pireezidaanti Baayiden ega aangoo qabatanii as imalli dippiloomaasii kan sadarkaa duraa innaa gaggeeffamu kun ka duraati. Kunis michooma bara bulchiinsa Tiraamp danqame irra deebi'anii haaressuuf aangawoonni White House fedhii qabaachuu isaanii agarsiisaa jedhameera. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayidenii fi giti isaanii kan Chaayinaa Xi Jinping waliin gama marsariitiin walga'iin gaggeessuuf jiran baatii ebila dhufu gaafa 22tti qabamee jira. Guyyaa san walga'ii jijjiirama qilleensa naannoo irratti hoogganoonni addunyaa Waashintan keessatti walga'ii gaggeessuuf jiran pireezidaant Baayidentu keessummeessa. Jijjiirama qilleensaa irratti mari'achuun imaammata alaa Ameerikaan qabduuf akkasumas nageenyaaf dhimma akkaan barbaachisaa jechuun Baayiden ni amanu. Kibxata kaleessaa aangawaa gamees bulchiinsaa kan Yuunaayitid Isteets akka ibsanitti kan fiixaan baasuu fi lafa fedhii irraa qabnu Chaayinaa waliin wal ta'uu qabnaa jedhaniiru. Aangawoonni Ameerikaa Chaayinaan addunyaa irratti faalama qilleensaa kan hordofsiisu kaarboon daayoksaayiidii hedduminaan qabaachuu ishee dubbataa jiru. Kaampaaniin dawaa oomishu kan Yuunaayitid Isteets keessatti maadheffate Moodernaan tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisu kan yeroo 2tti kennamu ijoollee umriin isaanii 18 gadiif kennamuu yoo danda'a ta'e qorannaa jalqabanii jiru.
Kaampaaniin kun Ameerikaa fi Kaanaadaa keessatti ijoollee 6,750 kanneen umriin isaanii baatii 6 fi waggaa 12 gidduu ta'eef kennu. Tallaaliin kunis garaagarummaa guyyaa 28 walduraa duuba kan kennamu yoo ta'u, qorattoonnis rakkoonni fidu yoo jiraate ilaaluuf akkasumas dhumarratti hangam quubsaa akka hojjetu ilaalu. Qorannaan kun dhaabbata alerjii biyyoolessaa fi dhukkuba daariqaa yookaan infekshinii kan moodernaan tallaalii kana akka argatuuf gargaare waliin wal ta'uun gaggeeffamaa jedhameera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiinsi naannoo Somaalee aanaalee qabu 93 keessaa 44 caama hamaan miidhamuun ibsamee jira. Roobnis dhabamuu hordofee caami mudachuu Koomishinarri Koomishinii hooggansa hojii yaaddoo balaa Dr. Abdurrahman Sheikh Biheel VOA'f kan ibsan yoo ta'u, kan horsiisee bulaan itti heddummaatu bulchiinsi naannoo Somaalee boolla bishaanii ammaan dura qotamanii turanitti deemaa akka jiran ta'uu dubbatan. Konkolaataa boottee ammaan dura bitame bishaan deddeebisuun beeladaaleef dhiyeessaa akka jiru ta'us fedhiin bishaanii jiruu fi kabootteen kun deddeebisaa jiru walgituu dhabuusaa dubbataniiru. Hanqinni bishaanii godinaalee hundumaa keessa akka jiru garuu aanaalee 44f ilaalchi duraa kan kenname ta'us itti aansee aanaalee hunda keessatti hojii wal fakkaataan hojjetamuu akka qabu hubachiisan. Beeladaaleef hanqinni marga dheedichaa akka jiru kunis weerara hawaannisaa ammaan dura mudatee tureen daran haalli jiru hammaachuusaa ibsan. Rakkoo kanaaf gargaarsi adda addaa kan kenname yoo ta'u, mootummaan federaalaan alattis bulchiinsi naannoo jiran adda addaa ni deeggaru jedhanii kan abdatan ta'uu Addis Chakkol gabaaseera. Tigraay dhihaa keessaa dhalattoota Tigraay kanneen 700 caalan humnootii addaa bulchiinsa naannoo Amaaraan buqqifamaa jiru jechuudhaan bulchiinsi yeroo kan Tigraay beeksisee jira. Bulchiinsi naannoo Amaaraa immoo kun sobaa jedhe. Dhalattoonni Tigraay kanneen lakkoofsi isaanii hagana ta'an naannoo sana jiraataa hin turre jechuun itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii kan bulchiinsa naannoo Amaaraa obbo Gizaachoo Mul'una dubbataniiru. Gosa namaa irratti hundaa'uudhaan godaansisuun amala yookaan qabiyyee Amaaraa mitis jedhaniiru. Sudaan Kibbaa keessatti qindeessituun gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa uummata wabii nyaataa dhabeef kan oolu gargaarsa doolaara biliyoona 1.7 iyyatanii jiru. Gabaasa Juubaarraa ergame namoota dhiyeessa. Jaarmiyaan tokkummaa mootummootaa karoora isaa gargaarsa namoomaa Sudaan Kibbaa kabara 2021 kaleessa ifa baaseen yaaddoo nyaataaf rakkoolee yaaddoo ta'an kanneen biroo biyyattii keessaa furuuf doolaara biliyoona 1 miliyoona 700 akka isa barbaachisu beeksise. Sudaan Kibbaatti qindeessaan gargaarsa namoomaa tokkummaa mootummootaa Aleen Noodiyoo akka ibsanitti maallaqichi gaafatame xumura waggaa kanaatti uummata miliyoona 6,600 gargaaruudhaaf ka barbaachisu ta'uu hubachiisan. We have three major goals. The first is to make sure we save lives and to protect people who are in need of protection. Itti galma sadii qabna. Inni duraa lubbuu baraaruu fi uummata balaarraa ittisuun barbaachisuuf gargaarsa ittisaa kennu. Lammaffaan immoo uummanni kun dhukkuboota kabroodhaan akka hin qabamneef tajaajilawwan akka bishaaniif tajaajila qulqullaa'inaa argachuu isaanii mirkaneessuudha. Sadaffaan namoonni kun haala jireenyaa keessa turanirraa akkaataa itti bayyanachuu danda'anii fi fuuldura deemuu danda'an irratti gargaarsa kennuudhaa jiran naadihuun. Afrikaa keessatti umriidhaan biyyaa hunda caalaa alfii taatee fi jireenyaan iyyuma sadhumaa keessa jirtu Sudaan Kibbaa rakkoo wal waraansa gosootaa dhibee COVID-19 fi rakkoo lolaa bishaanii itti deddeebi'u wajjin gidiramaa jirti jechuun hubachiisan naadihuun. In addition to the COVID-19, you'll recall that 2020 was a year of another massive... Rakkoo COVID-19tti dabalee barri 2020 bara balaan lolaa bishaanii hamaan biyyatti mudate ta'uun ni yaadatama. Uummata miliyoona hedduutu manaaf qe'eerraa buqqa'e bara dabre kana. Balaan sun rakkoo lolaa bishaanii ka bara 2019 biyyatti mudatee turetti ka dabalamee jechuudha. Utuu sanarraan bayyanatiin lammaffaan achi sadaffaan itti dabalame. Akkuma beekamu wal waraansi biyyattii keessaas bara 2020 xiqqoo to'annaadhaa ala bahee ture jedhan qondaalichi gargaarsa namoomaa tokkummaa mootummootaa Sudaan Kibbaa keessa jiran Aleen Noodiyoo. Tokkummaan mootummootaa gargaarsa namoomaa Sudaan Kibbaa keessaaf maallaqa gaafate kana ala
kaleessuma baqattoota Sudaan kibbaa miliyoona 2,200 biyyoota ollaa sanaa keessa jiraatan gargaaruuf gargaarsa maallaqaa biliyoona 1 miliyoona 200 gaafatee jira. Tallaalii AstraZeneca jedhamu kan dhukkuba COVID-19 ittisu kan ilaaleen rakkoo qaba jedhamus Soomaaliyaan garuu tallaaluu itti fuftee jirti. Ministeeriin fayyaa kan Soomaaliyaa kibxata kaleessaa tallaalii kana ennaa fudhatan viidiyoon kan waraabamee dhiyaate yoo ta'u kunis kan dabalaa jiru weerara vaayirasii koronaa akka ittisuu fi rakkoos akka hin qabne ibsan. Soomaaliyaan tallaalii AstraZeneca 300,000 marsaa duraan wiixata darbe argatte. Kunis karaa dhaabbata COVAX jedhamuun biyyooti galii gad-aanaa fi giddu galeessaa qabaniif kan ergamu ta'uun ibsameera. Ministeerri fayyaa Soomaaliyaa akka jedhutti uummata dhaqqabuu fi iddoo rakkisaarra jiru bira ga'uufis yaalaa jiru. Soomaaliyaa keessatti namni 9,300 caalan vaayirasii koronaan kan qabaman yoo ta'u 379 immoo dhukkuba COVID-19 kanaan du'u Yuunivarsiitiin Jaan Hapkins beeksiseera. Oduun keenya kanuma. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kanneen jimmatti hidhamanii turan Maammed Deeksisoo, Dooktar Wandimmuu Laggasaaf Barsiisaa Mulugeetaa Shitte manni murtii aanaa magaalaa Jimmaa akka hidhaadhaa gad lakkifaman murteessee jira. Namoonni kunneen wabii ofiif ta'anii amanatamummaan akka gad lakkifaman manni murtii bitootessa 7 bara 2013 kan inni murteesse. Akka bukaatoon namoota kanneenii raadiyoo sagalee Ameerikaaf himanitti manichi murtii beellamni dabalataa akka kennamuuf ka poolisiin gaafate kuffisuudhaan ture kan akka hiikamaniif ajaja kenne. Haa ta'u malee namoonni kunneen aga yoonaan hiikamnee jedhu bukaatoon isaanii. Tsahadaa Amxootuu Finfinneerraa gabaase. Manni murtii aanaa magaalaa Jimmaa dhaddacha bitootessa 7 bara 2013 ooleen Maammed Deeksisoo dabalatee namoonni isa waliin hidhaman akka hiikamaniif ajaja dabarseeraa jedhan abukaatoon isaanii. Abukaatoon isaanii obbo Obsinaan Girmaa akka jedhanitti beellama kanarratti qorataan poolisii ammas beellama biraa gaafatee ture jechuun adeemsa mana murtiitti ture ibsaniiru. Manni murtii galmee qorannaa qorattoota harkaa fuudhee ilaale. Ragaan kanaan dura qabna jedhame guyyaa 5 irratti kennamee ture. Ragaan nama 2 fuudhuuf ture. Kun immoo fuudhameera. Bu'aan kun egaa booruma kaayyoo yeroo beellamaa kennameetiin xumurameera. Jecha ragaa kana immoo waggaa laallu yeroo dabalataa kennuudhaaf kan argisiisu miti. Sababni isaas jechi ragaa fuudhamee taateen sun raawwatamu miidhaan nama tokko irra qaqqabuu fi dhugaatti boombiin sun ji'oota fuuldura dhufu haa ta'uutii garuu nama gochi sana raawwate jarri kan hin argine ta'uudha kan dubbatan waan ta'eef gochi akka ittiin jarri shakkaman wantootni argisiisan hin jiru kan jedhuudhaan yeroo dabalataa kennames hunduma kufaa godhee manni murtii mirga wabiitiin akka lakkifamanidha kan inni ajaje. Mirga wabii jedhames wabii mataa ofiitiin haa ba'an kan jedhudha jechaadha. Galmee Dooktar Wandimmuu Laggasaa cufuu qorataan poolisii dhaddacha irratti ibseera. Manni murtiis wabii ofiitiin akka bahan murteesseeraa kan jedhan abukaatoon isaanii hanga ammaatti hin hiikamne jechuun ibsaniiru. Egaa manni murtii kanaan dura yakka jecha boombii harkaa darbatanii wal qabatee shakkamaniiru. Koleessa bara 2000 yakka raawwatame kana miidhaa du'aa qaqqabsiise jarri keessaa qabu kan jedhuudhaan guyyaa 10 fudhatee itti aansee beellama isa darbe irratti ragaa namaa magaalaa Jimmaa keessaa fi aanaa limmuu kofsaa keessaa nu hafetu jira. Isa qulqulleessina jechuudhaan guyyaa 5 kenname. Bu'aa sana qabatanii akka dhiyaatan utuu egaa kan mana murtiitti beellamnee kennamee ture. Guuruma sanaan sa'aatii 4tti dhiyaanne. Erga sa'a 4tti dhiyaanne booda Dooktar Wandimmuu Laggasaa irratti galmee qorannaa xumurreera nu facafamu jechuudhaan Maammed Deeksisoo irratti guyyaa 14dha kan qorannaan akka geggeeffamuuf gaafatame. Sababa namoonni kunneen hin hiikamnee fi ajajni mana murtii hojiirra ooluu dhabuusaa gaafachuudhaaf hoogganaa qajeelcha poolisii magaalaa Jimmaa aanaa lammaffaa bakka namoonni kunneen itti hidhamanii jiran
Hoogganaa kan ta'an Koomaandar Kaalid Abbaa Tamaamirraa irra deddeebiin bilbila hin deebisanii erga gabaabaas hin deebisanii. Guraandhala 6 bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti sagantaa eebba barattoota yuunivarsiitii Jimmaa irratti hidhamtoonni siyaasaa hiikaman haqni Hacaaluu Hundeessaaf Jawaar Mohaammed hiikamu jechuun sagalee kan dhageesse Maamir Deeksoo dabalatee namoonni sagantaa sana qindeessan 2 Dr. Wandimuu Laggasaa fi Barsiisaa Mulgeetaa qabamanii hidhamuun isaanii ni yaadatama. Haa ta'u malee erga guyyoota muraasa hidhamanii mana murtiitti beellama lammaffaa irratti mirga wabiin akka bahan murtaa'ee ture. Qorataan poolisii yakka ittiin shakkamantu jira jechuun baatii onkoloolessaa bara 2013 magaalaa Jimmaatti boombiin harkaa dhohee hidhataan mootummaa tokko du'uu waliin wal qabatee ajjeechaa sana keessaa harka qabu jechuun himata haarawaa irratti banuunis ni yaadatama. Maamir Deeksoo, Dr. Wandimuu Laggasaa fi Barsiisaa Mulgeetaa Shittee yeroo lammaffaadhaaf manni murtii hiikee poolisiin ajaja mana murtii raawwachuu dhiisuun hanga yeroo gabaasni kun qindaa'etti akka hidhaadhaa hin hiikamne abukaatoon isaanii ibsanii jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerraa. Mana maree Yuunaayitid Isteetsi irraa gabaastuun VOA Kaatiriin Jibsen gabaasa ergite tujubeetu dhiyeessa. Dunkaana daangaa Meeksikoo jiru keessatti hidhamanii kan jiran ijoolleen 40 ijoollee maatiin bira hin jirre kanneen 4,200 ta'aniif baay'inni isaanii dheenyi aangawoota Yuunaayitid Isteetsiif humnaa ol ta'e bulchiinsi Baayiden akka inni falmuuf sababaa ta'e. We did not expel them as the Trump administration. Akka bulchiinsi Trump godhe nuti biyyaa isaan hin baafnu. Ijoollee kana fudhannee hamma isaan maatii isaanii waliin wal arganitti dhaabbata tajaajila fayyaa eegumsa fayyaatti dabarsinee kennina jedhan. Lakkoofsi daangaa irratti dhiyeenyi heddummaate kun bulchiinsi Baayiden inni haaraan Ameerikaan amma kanneen dahata siyaasaa barbaadan ni simatti hubannoo jedhuuni. Dhaabbati bulchiinsa yeroo hatattamaa kan federaalaa yeroo ammaa gargaarsa kennaa jira. This is one of the steps that the president felt would help. Inni kun tarkaanfii pirezidaantichi faayidaa qaba jedhan keessaa yoo ta'u garuu furmaata dhumaa utuu hin taane adeemsa isaa saffisuu kan gargaaru. Uummati daangaa ce'ee dhufu kunuunsa eegumsa fayyaa argachuu isaanii mirkaneessuuf illee kan gargaarudha. Lakkoofsi jiru hedduu guddaadha. Kun qormaata guddaadhas jedhan. Kanneen naannoo daangaa daawwatan Rippaabilikaanonni akka jedhanitti Baayiden rakkoo jiru daran hammeessee jechuudhaan kaan immoo imaammati isaanii shororkeessonni daangaa Yuunaayitid Isteetsi akka qaxxaamuraniif eeyyame jechuun himatu. Fayyummaa biyya kanaa nagaa lammiiwwan Ameerikaa amansiisaa taasisuun hojii pirezidaantiiti jedhan. Falmii immigireeshinii yeroo dheeraaf tureef furmaata yeroo dheeraa arguun baay'ee ulfaataadha. Deemokiraatonni mana maree bakka bu'ootaa torban kana hojjettoota lafa qonnaaf koolugaltoota seeraan alaa ijoollummaatti gara Yuunaayitid Isteetsi fidaman biyyaa akka hin baane seera gaafatu dabarsuuf jiru. Kunis karoora jijjiirama immigireeshinii Baayiden xixiqqoo 2 kan koolugaltoota miliyoona 11 kanneen haguuggii jala jiraniif seeraan galmeessuuti. It will modernize our system, offer a path to citizenship. Kun sirna keenya kan jabanaa taasisaa, hawaasa keenya keessa kanneen hojjetan namoota cimoo ta'aniif lammummaa kennisiisaa, maatii walitti fidee immigireeshinii sirnaaf carraa jiru ol guddisaa jedhan. Seerri ifaa ta'e sun sanatii bakka Dimookiraatonni lakkoofsa xiqqoon caalaniif Rippaabilikaanonni hedduun kun nama seeraan alaaf dhiifama gochuudha jechuun fudhatama dhabsiisan keessatti raggaasifamuuf carraan hin jiru. There are pieces on the immigration front that might pass with bipartisan support. Deeggarsa paartilee lamaaniin darbuu kan danda'u qabxiileen immigireeshinii ilaallatan jiru. Seerri namni ijoollummaatti seeraan ala Yuunaayitid Isteetsi seenan eeyyama hojii akka argatan taasisu kan daakaa jedhu ajandaa isa duraati. Namoota akkasiif deeggarsa guddaan kan gam lamaaniyyuu jira. Dhimmi isaa nageenya daangaa akkasumas kanneen yeroo dheeraaf Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraatan lammummaa Ameerikaa akka argatan kan taasisu ilaallata. Hoogganaan sanatii Shaak Schumer akka jedhanitti seerri xixiqqoon lamaan baatii eeblaa keessa sagaleen irratti kennamuuf jira. Dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'uu keenya dura wallee Galaanaa Gaaromsaa kan isin affeera. Amala kee ashoreeto miidhaga kee daandii qal'oo nama keessa kee warra kee. Amala kee ashoreeto miidhaga kee daandii qal'oo nama keessa kee warra kee. Ilmaan saguu atu waame. Amala kee kaaniin qotee kaaniin meesee. Sanyiin facaafne dara
gaarraan eenyu hamee caqachiise inna amboon duumessaahu beekii irraan qaqawweessa na jaalannaan murteessi ani fedhuun moo dabeessa amala kee waan ofiiko yaa obsa kee shaggaarirraa nama baasa kee warra kee amala kee waan ofiiko yaa obsa kee shaggaarirraa nama baasa kee warra kee baddaa gubbaarra roobee jiga karaa cufee lolaani ilaalachaa sadee miilatti naraafamtii garaani jibaa qilleensi raasu jiga muunyoonee bookarsiise anoo jibbaa simbee kuulattu hitiirannaa barsiise muree mureen ijaaraa jiga akka bineensi seenne shoree akka bineensi seenne hatee hatee silaalaa jiga hatee hatee silaalaa shoree akka nagaan hin beekne farda birraa gammadaa abbaa makkootii maqaa wal dhabnee yaadda hin turree wal geenya haqaa salgan haroobbaa makoo iddoo gabaan qootanii durmanni keenya asoo gamootti jaarratanii. Galaana gaaromsaa walleessaaf guddaan galatoomsa dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ceena. Gareen mirga dhala namaa kan sadarkaa addunyaa Human Rights Watch dhumaatii torban sanbata dabree lammiilee Itoophiyaa Yemen sanaatti raawwateef humnoonni Hutiitti gaafatamuu qabu jedhee jira. Ibsa waa'ee ajjeefamuu baqattoota kanaa kaleessa baaseen hidhattoonni Hutii Yemen yakka raawwatame kanaaf qoratamuu akka qaban warri lubbuun hafes yaala fayyaa gaarii akka argataniif haalli mijeessamuu akka qabus gaafatee jira. Kaleessa immoo lammiileen Itoophiyaa 140 ol ta'an Yemen irraa gara Itoophiyaatti deebi'anii jiru. Galmoo daawwittuu Naayiroobii irraa gabaase. Dhaabbanni qabiinsa mirga namoomaaf falmu Human Rights Watch waa'ee lammiilee Itoophiyaa Yemen gidduu gala turmaata baqattootaatti dhuman ilaalchisee kaleessa ibsa baaseera. Dhaabbatichi ibsa isaan hidhattoonni Hutii Yemen yoo baqattoonni as buufata kana keessa turan mormaa turanitti waldhabbii tureen rasaasni isaan buufata kanatti darbatan ibidda kaasee lubbuun namaas gidduu kanatti badee jedhe. Human Rights Watch ibsa isaan baqattoonni balaan irra ga'e mirga isaaniitiif wanti isaan gaafatan rakkoo kanaaf isaan saaxiluu eere gareen humna Hutii Ansaarallaa jedhamu warra miidhaan irra dhaqqabe kanaafi gargaarsi hatattamaa akka taasifamuuf karra saaquu qabaa jedhe. Dhaabbatichi dabalee gartuun sarbiinsa mirga namaa irra ga'e qoratu ka jaarmayaa mootummootaa damee Yemen yakka Yemen keessatti raawwate ka qorannaa irra jirutti taate kana dabalee qorachuu akka qabus gaafatee jira. Dhaabbata Human Rights Watchitti qorattuu dhimma baqattootaa fi warra godaantotaa akka taate Naadiyaa Hedman balaan hidhattoota Hutiin lammiilee Itoophiyaa irra ga'e biyya lolaan amma camtu Yemen keessatti ammas lubbuun baqattootaa rakkoo akkamii keessa akka jiru akka agarsiisu dubbatte. Naadiyaan hidhattoonni Hutii baqattoota aggatanii qarshii gaafatan dhiisuu qabu jettee gaggeessitoonni humnoota kanaas warra balaa kana baqattoota irratti geessise akka seeratti fidan gaafattee jirti. Human Rights Watch gabaasa kanaan hidhattoonni Hutii Yemen bakka hedduu akka to'atan hime ammas biyyattii keessa bakka hedduu baqattootaa fi godaantota 6,000 oltu mana hidhaa jira jedhe. Dhaabbatichi warra balaa irraa hafe kanarraa ka'umsi rakkoo kanaa rakkoo qabiinsa mirga baqattootaa bakka turmaataa kanarraa ta'uu sana booda mormii tureen boombiinis darbatamuu ta'uu warra balaa irraa hafe irraa odeeffachuu ibsee jira. Yakka baqattoota kanatti raawwate kanaa fi deebii hidhattoota Hutii gaafate dubbiimaan dhaabbatichaa Mahammad Abdul Salaam balaa sanaaf dhaabbati godaantotaa IOM akka komatamu deebii kennanii jedhe. Mr. Mohammad ta'een kun eessattuu karaawwachuu malu jedhanii waan kanaaf ka gaafatamuu qabu dhaabbata silaa godaantotaa fi baqattoota gargaaru IOM ta'uu qabaa jedhan yoo deebii kennan. Ibsasaa keessatti Human Rights Watch hidhattoonni Hutii Eebila 2020 keessas akkasuma baqattoota lammiin Itoophiyaa irra balaa geessisuu galmeessee akka jiru eeree jira. Dhuma irrattis Human Rights Watch hidhattoonni kun lammiilee Itoophiyaa manneetiidhaa Yemen keessa jiran kaanis biyya isaanitti deebisuuf mootummaa Itoophiyaa duukallee marii akka godhan gaafate. Balaa torbee sanbata darbee mudate kanaanis gaggeessaan dhaabbata godaantotaa IOM Antooniyoo Viitoriinoo gaddatti dhaga'ame ibsanii turan. Mr. Antooniyoon baqattootaa fi godaantota hidhuun gocha balaaleffamuu qabu akka ta'e eeranii dhaabbanni isaan gaggeessan IOM lammiilee Itoophiyaa balaa kanaan miidhaman kanaaf gargaarsa yaalaa taasisaa jiraachuu dubbatan. Dabalanis lammiilee balaa irraa hafanii fi mana hidhaa Yemen kaan keessa jiran akka biyyatti deebi'anii fi mootummaa Itoophiyaa waliin mari'ataa akka jiranis ifoomsanii jiru. Lammiileen Itoophiyaa Yemenitti dheengadda du'an garuu ammas lakkoofsi isaanii hin beekamu. Jiraataan magaalaa sanaa takka dheengadda aangawoonni biyyattii warra balaa kanaan du'eef sirna awwaalaa gaggeessanii jiru jedhan.
Jiraataan kun lakkoofsi namoota du'anii hedduu ta'uu eeranii kan sirna awwaalaa gaggeeffameef garuu namoota 43 qofaadha jedhan. Waliigalatti namoota 43 siin jaan. Suni kijiba dhugaarraa fagaate namoota 45 miti namni Oromoo ka du'e yoo xiqqaate nama 250 ka gahu jechuudha. Ijoolleen achi keessa waadame namni. Namoonni 43 kun warra emergency lubbuun keessa jirtu achirraa fuudhamee mana hakimaa adda addaa mana yaalaa adda addaa geeffame achitti du'ee tallaaja yookaan firijii keessaa baasanii awwaalanime jechuudha jarri kun. Warri du'an hundumti nu duratti hin awwaalamne namni 40 suni akka isaan himanitti awwaalame dhayne bakka sanii afaan qawweetiin nama eeganii marsanii eeganii banuu sittiin dhiisanii hanga jiru awwaallee jirra. Namoota kaan galgaluma san warra gubatee cilee ta'ee jira. Warra cilee ta'e kan ammoo ifumaa fuudhanii dhabamsiisan jechuudha. Wanni uummanni Oromoo hula waajjira UNHCR duratti bahanii gaafachaa jiranis kanuma. Namoonni awwaalaman sun eenyummaan isaanii kan adda ba'ee jiru jira? Nam tokko adda ba'ee hin jiru. Osoo nuti eenyummaa isaanii adda baafannaa namuu nama isaa itti barbaannaa fuulli isaanii gubatee jira. Already garagalee jira fuulli isaanii namni adda baasuu danda'u hin jiru jechuudha. Jiraataan kun dabalanii balaa kana duuba baqattoonni Yemen jiraatan sodaa keessa jirraa jedhan. Kaleessas waajjira ministeera haajaa alaa Itoophiyaa lammiilee Itoophiyaa Yemenitti rakkataa turan 148 gara biyyaatti deebisuu beeksisee jira. Dhaabbanni godaantota IOM baqattoota kana deebisuuf mootummaan Itoophiyaa balalii xiyyaaraa Yemenii gara Itoophiyaa akka jalqabu dhiyeenya gaafachuunsaa ni yaadatama. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Naayiroobii. Kun raadiyoo Sagalee Ameerikaati. Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina. Warreen Huutii to'annaa mootummaa Yemen kan sirnaa jala ka jirtu gara mariitti sossa'uu dhaabanii gara mariitti akka deebi'an Yuunaayitid Isteetsi yaadachiifteetti. Waajjirri qindeessa mirga namoomaa ka tokkummaa mootummoota haleellaa Huutii jalaa dhiyeessuuf jecha erga waraansichi jalqabee as uummata miliyoona 1 ta'an marii keessa dahatanii jiran jedha. Haleellaan kun namoota biyya ofii keessatti qeerraa buqqaan lakkoofsi isaanii dabaluusaaf sababaa kan ta'e yoo ta'u addunyaarraa balaa namoomaa hamaa daran kan hammeessuudha. Yoo warreen Huutii furmaata siyaasaa argamsiisuuf fedha qabaatan sochii waraanaa mara dhaabanii haleellaa daangaa ce'ee kan Saawud Arabiyaa irratti geggeessan dabalate gocha jeequmsaaf lubbuu galaafachuu danda'urraa of qusachuu qabu jechuudhaan dubbii himaa ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Ned Piraayis ibsa kennaniin beeksisaniiru. Adeemsa siyaasaa tokkummaa mootummootaan hoogganamu keessatti haala milkaa'ina qabuun hirmaachuuf akkasumas jila addaa Yuunaayitid Isteetsi tiim Liindar Kingiin kan hoogganamu tattaaffii dippiloomaasummaa irratti hirmaachuu qabu. Jila addaa kan ta'an Liindar King uummata Yemeniif aara galfii namoomaa fiduuf akkasumas furmaata siyaasaa waariinsa qabu argamsiisuuf deeggarsa sadarkaa addunyaa mirkaneessuuf adeemsa gamlamaanii hirmaachisu irratti fuulleffachuuf waadaa seenaniiru. Pireezidaantiif ministiriin dhimma alaa rakkoo namoomaa hammaataa adeemu salphisuuf tattaaffii godhamu dursuu akkasumas gargaarsa namoomaaf uummanni Yemen meeshaalee bu'uuraa akka argatan gochuuf cicha qabnu ifa taasisaniiru jedhan. Jila addaa kan ta'an Liindar King Yuunaayitid Isteetsi dippiloomaasummaaf dursa ni kenniti jedhan. Nuti Yemen keessatti nagaa waariinsa qabu fiduu akkasumas uummata Yemeniif boqonnaa waariinsa qabu fiduuf malli tokkichi furmaata siyaasaa paartilee tokko gochuu danda'u ta'uusaa mirkaneessuu feena. Tokkummaa mootummootaaf michoota keenya galoo galaanaa waliin ta'uudhaan tattaaffii dippiloomaasummaa sadarkaa addunyaa jajjabeessuuf amma hojjetaa jirra. Wal waraansa Yemen keessaa dhaabsisuuf paartileen gara mariitti akka deebi'an dhiibbaa goona jedhan. Dubbii himaan ministirii dantaa alaa Piraayis yeroon walitti bu'iinsa dhaaban amma waraanaan furmaati hin jiru jedhan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura. Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti meetir baandii 22 yookaan kiilooheerzii 13,765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiilooheerzii 1240 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiilooheerzii 12,485 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii booruutti walitti deebina dhaggeeffatoota keenya nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.